takkaa jaartii biyyaa jirtu dubartii biraatti zinaa godhee hin beeku. Tokko takkaa. Kanaafuu ani gama kiyyaan ilmooti akka heetamu tun barbaadu. Yoo ati ilmooti akka heetamu tun barbaadde atummaan na jedhu. Kanaafuu خلاص كنيفو أتوم أتينيك أوكي أتينيك أوكي ini akan jinai megan dong. Mari ki yang kul aku udah anjing aku jadi cakap negara nama fanitin lagi nama jun lagi. Mari ki yang kul live gore. 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 Sih ke gusa dia. Anak saya lata kepala. Rumi jiu tanah namun ni obat cuci dan terserah obat. Ani takka buti dia di gula piali gore ente. Takka jati dia gitu untuk berarti berat zina gore ente. Kenul mah deh sudah tuh amma feralan lala. Kayaknya tuh godin jali isan marah tayar kan kayaknya tuh godin jali. Isa semua isan yang sudah jeritin kayak syuro godin jali markani betan kak. Kayak marka godin jali. Itu bodoh niko demo nadi demo isan kan era nadi demo takka kayak nago demo. Yo ini kayak nago tuh bate gawol finne nabi ini. Ifaya nala bidoi kana tesisi cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawat tu tahor tu kayaknya kamu nak kasih fire aja tadi rupanya dia bener jeramal dah tiktak. Oke rupanya dia bener jerah. Araga syamis ini aku mau gara-gara pada jerah video karena kota lama sini orang bajra video jerah. Isnya kan diserti bayi sih bayi sih. Itu nih sih dari saya di mana aku ada. Amma so malik abatian ugus Nabil mali mata ugus saya. Amma ho mali mata ugus itu juga sih nolong. Oke dia mali mata sih ugus terus. Wantoonni mataa isin uwwisu dhufeen arras ammas viidiyoo kun guyyaa tokko raafamee gadhiifama. Eeywa seenaa keenya san baay'ee waliin isin waraabaa tureef seenaa wayiitiif dhaggeeffadha. Ani tokko ani gaafa wantoota kana jeessan hunda godhe rabbii kiyya irratti dhadheeti malee ilma namarratti miti. Gale sammuun kiyya gara biraa yaadu isin wajji haasaa jira amma. Isin gale ani kanii waan san hojjedheef gaafa niitiin fakkeenyaaf fuudhu san wanti tokkittiin irra kaayyadhe rabbii kiyya guddaa. Rabbii kiyya malee guddaa tokko ilma namaa irratti kennu. Yeroo immoo akkasi biyya namaa san keessa taa'ee hojjedhe akkaan isin keessan keessatti san caalaa ammas gaafan hojjedhu takkaa jaartiin kiyya ilmoo naa dhaluuf gara qabattee irraan achiin erga isiin dhalteen idaa biyya galtutti takka mana rabaa hojjechiisee beeku. Sigale wantoonni irra guddaa miidiyaa irratti agartan yeroon baay'ee agartan isin gammachiisuuf jecha waa hedduu kan hojjennu jira. Yoo ta'e malee takkaa jaartiin kiyya mana arabaa hojjettee biriinatti finne hojjedheetiin akka leencatti okay hojjedheetiin biyya namaa sanarraa galche gaafan birrii irraa kaffalee achirraa galche alhamdulillahi rabbil alamin ankaniin jaartii biyyaaf ilmoo biyya san keessatti hin galtin seenaan tokkicha qofti akka naatti tun barbaadan anarra isii wajjin adda ba'uu yoo adda beellee alhamdulillahi rabbil alamin wanni isin garuu naa beektan namoonni biyya san keessa jirtan baay'een dubartii takka gaafa fuudhanii achi keessatti waliin jiraatan ilmoo irraa dhalan gaafa rakkatan gaafa gartee wanni taanii bal'oo keessaa ba'an ilmoo ofiitiif jaartii ofii dagatan. Garuu ani gaafaan bal'oo keessa jiru gaafaan attolte gaafaan biyya san keessa jirutti gaafaan silaa dalagachaa jiru sanitti lakki isaan shawwadee as bahee lakki aboo dhufeetiin as bahee biyya galeetiin isin fuudhaa jedhee takkitti isaan achi dhiisee deemees boojara achi irraanfadhee dubartii biraa biyya keessa fuudhee jiraachuu sin wallaan ni sin beeka. Garuu ammoo seenaati yaafi ilmoon tiyyalleen akka seenaati xurii isiin agarreen biyya namaa san keessatti illee kan dhiisee deemin of dura galchee ofiifillee jala gale. Sigale isaan galchee ofiifillee jala gale. Galchee jechuun namni tokko magaalaa Yaman sanaa irraa ila magaalaa Ciroo qarshii meeqa ta'e qarshii 40,000 wayi irraa kaffalta salphaadha. Namoota baay'eetti garuu namoota biyya san keessa jirutti hedduu ulfaata qarshii 40,000 wayi. Dhugaa rabbii si hima. Isiisan 40,000 wayi irraa kaffalee shantaa isii uffata wajjin akkasi guutee ergeeti akkasi galche malee haadha warraa kiyya kan galche. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maaliif kana jetti ana osoo isaan hin taane nu hubbeessa waan ta'eef. Tokko biyya namaa san keessatti gatee dhiisee deemurra isaan sanicha keessaa of dura jechuudha of dursee dhaggeeffadha waan ta'eef ni of dursee isaan sanicha keessaa galche. Gaafaan galchuu seenaa baay'ee qaba jechuudha seenaa meeqaan irraa kute waa meeqaa keessa dabre seenaalee garagaraa gurguddaa meeqaa keessa kute viidiyoolee hedduu waa hedduu jira. Dorong mau buat sama udah jadi kami mikir timbasu, amal limbasu. Wan teh, aman tanah, aran tanah nama wai itu berbalik jernih, nyuruh misani, amal nama jerani, ada orang kia kabujam tu Yasmin, narab berbete.
maal akka irraa barbaaddu hin beekne meesaniifuu hoggota qarra bilbilee maal barbaadda jennaani kanaafuu wahiin barbaadan an jette waan isin hin barbaadan an jette sani miidiyaa irratti fuula isin duratti baasu deema namoonni baay'een namoonni qosaa isaa jirtan waqasaman billaahi wallaahi watallaahi ilmoo muslimaati wanti kun waan dhugaatii waan isin haasaati kanaafuu mee viidiyoo irra bilbilee waliin ilaalla dhufaana deema viidiyoon kun cifaan keetu salaamu alaikum saniifuu uffanni keenya wanni gargar gabadan sanitti meeqa wanni isin jechaa jirtu waan birallee sun taane na hiikiinaan jirtu akkanitti waan kana miidiyaa irra fiddallee nan jedhu Oromoo nama tokko na hiiki jedhee ragaafis waa hundaatu ilmoon kiyya guddachaa deema waan ta'eef nama miidiyaa sooshaal miidiyaa irra jiru waan ta'eef hamaa kiyya ta'uu osoo hin taane isinillee baree baruu qaba wanni kun dirqama isinillee beekuu qabdan kan jedhu meera dawwalaatiin ufaana deema maaliif kun dirqama waan ta'eef Mudde kudha yoo ta'u guyyaa kana bara 2003 walgahii ministeerota lammaffaa fooranii tumsa chaayinaa fi afrikaa yookaan FOCAC magaalaa Hello. Maaliif sareef? Dhagee nama keessaan jira warra sagalee hin ta'e qaqqabeetiin ture hoteela keessaan ture. Liqee danaan baane irra deebiin maal na jedhu. Yaani dhagee sofaala. Fakkeenyaaf maal feetaa si jedha. Wanti farisatti ilaala. Akkamitti? Nita. Ati dhagee? Ati fedhaami? Okay, ati feenaan kabar suma fixa. Akkamitti fedhan? Maarii kiyyan kulliif godhe dhumette. Nageenyeeti. Namoonni kutaa kan dhageenye. Atiitu fakkeenyaaf ati atumaatu maarii kiyyan kulliif godhe naan jedhaan sirraa taqabbalee siin jedha. Fakkeenyaaf wayinan si hiiku jira. Kanaafuu ani kan dhaggeeffadhu wantoota dhagee hojii wayin si hima. Naafisirra namni hiqitii keenyas beekus hin jiru. Naafisirra eenyu kan ta'es namni na beekus Rabbii guddaa malee na beeku hin jiru. Dhageesse? Kanaaf dhaggeeffadhu. Ni dhageessaami? Dheengaddaas guyyaa giseensi bilbilu yeroo natti sitti bilbilus guyyaan silaa mucaa kiyya barbaade ki deemee silkii na ilaa cufatte tokko jedhu. Dhagee mucaa dhukkubsatee lammaffaarratti dheengaddaas hayyee mana haakima cirootti si afaan naafaan asii mana haakima ciroo kana keenyaa innaan isa jedhu. Okay, mana haakimatti akkamna si jedhu. Dawaa barbaachisu hin godhaa fesivii innaan tokko ni jedhu. Okay? Okay, ni fidan anjete qarshina argite boodara finni bitaa finate dawaan bitee finan jette hayyee sin jedhe silaa usu. Okay, dawaan bitee nan jette hayyee jedhe sirraa usu. Okay? Guyyaa yeroo daqiiqaan akaawuntii maalni si seenarraa eegalte wanda si erga raajee silkiin dantee cufaa jiru. Dhageesse? Dhagee hoggaa namni dhageessaami? Simba? Wallahi. Anu kalau bersama tu dia makan sini dari nanti ada pula. Mira que sami. Hello. Hello. Aywa, akasan anjete, okay? Sambo da silki ni cufat. Sambo da silki ni cufatte sinje. Okay? Kanaafu macarrasha irratti reegalama kana si miskol godhe. Hoggaan miskool sirra godhu silkiin ta'anii cufaa jirti. Silkiin ta'e guyyaa afur hin dalaytu. Samboota giseen sirra bilbiluni silkiin ta'anii amtinaan nama keessaan jira qad godhee sirra dhaamse. Boodara deebitee narra bilbilte. Narra bilbiltee waan akkaniitu fedhan jedhe. Okay? Miti? Okay. Saniifuu maal irratti kan na hiitu qabda jetteef yoo ta'an ayyoon sinii kan jedhe kallattiidhaan anaa si gaafata. Kanaafuu na hiikina jetti si na bilbile waan ta'eef maaliif akkaan si hiiku kana sababa lafa naa keessa. Si fedhe? Okay, ana wajjin jireenya jiraachuu si murteesse jibbite. Atiin na jibbi. Kanaafuu
Aywa kalas ati fite malee agaruu ani fiteen beeku takkaa jireenya kiyya keessatti gaansii warra dhufe keessatti guyyaa takka si galee ani si wajjin adda baha jedhee waan tokko saayikooloojii keessa gahee yaadeen beeku garuu ani niin hojjedheetiin dhagee duran dhageessii manii ana hojjedheetiin of jijjiiraadha kaayyoon kiyya yeroo hunda hojjedheetiin of jijjiiree ilmoo kiyyaaf mustaqbala tahaadha si galee malee takkaa ilmootii yaafi mustaqbala ta'e ilmoon tiyya nala barreedha malee takkaa jireenya ofiitiin arraan garaa guuttadhee lakkii borumtu fedhee takkaa jeen beekon arraa gabuu buleetiin borumtii san keenya achi jira malee si galee takkaa ilmootii yaafis garuu ergaan biyya keessa galee sanuma caalaan hojjechaa jira sanuma caalaan godhaa jira garuu ammoo kanaafuu ani yoomiyyuu taanaan ilmootiyyas gara barbaachisaa ta'e yaa isiniin fudhadha gizee na barbaachises dhaqee dhufeetii isiniin fudhadha jechuudha yeroo gartee bilbilna ilaa kaasuu baattus nama gartee namni darbiyya kan hunda keessa jira gaggaafachaa akka maraatatti dhufee yoo rabbi jee ilmootiyyas isiniin fudhadha garuu ammoo anaa si jibbee naan jette okkee siituu na jibbe siituu na hiikuu barbaada malee anaa miti waan ta'eef atumaatu tuu na hiika cal jeetii si dhaggeeffadha sirraa hin dhaggeeffadha. Aywa akkana malee beekreen fakkeenyaaf ani bultii kiyya takka bultii diiga jedhee takkaan beeku ilmootiyyas dhaggeeffadhu ani yoomiyyuu taanaa wanni hundi akka seenaa ta'e naaf hundata ana keessatti osoo taane sammuu ta'e keessatti akka gabdireetiin baana seenaa ta'e keessatti akka gamayruun fedha maaliif sababaa kiyya bultii ta'e diigamtee ilmoon tiyya akka yataama ta'e hundatu waan hin barbaanne si galee ani yoomiyyuu taanaan ilmootiyyaaf abbaa leencaan ta'uu barbaada malee abbaa saree ta'uu hin barbaadu si galaami kanaafuu ani gama kiyyaan ilmootiyya akka yataamu hin barbaadu yoo ati ilmootiyya akka yataamu barbaadde atummaan na eegaa. Kun jecha dhumaati. Oke, akka atiin hiikan gara lama yaa anaa si hiikaa yaa atiin na hiika. Yoo atiin hiite maarii kiyyaan kulli goote akka itti diyan hin beeku. Yeroo sadii jettus yeroo 77 jettus ani hin beeku akka diyan. Garuu ati ji'a hanga barbaadde sadiitti jaattis anaa si alaa takabbarata murteessi achi boodaan guyyaa ilmootii agartee yoo si tole ilmootii naa fidi gar magaalaa cirootiin jira achi naa darbii deema. Yoo barbaadde jechuudha. Si galee kan yoon fedhe dhufeetiin fudhadha yoon afaan itti dalee si galee. Ilmootiyya yoomiyyuu taanaan ofirraan jaaladha. Osoon ifirra jiraachuu baaddan jireenya kiyyaan magaalaa Finfinneetti deemee mana kireeffadhe zanaa jedhee jireenya kiyya kan shabaabummaa jiraadha. Ilmoo kiyyaa fi kanneen akka sareetti magaalaa hundarra deemee bakka ilmootiyyaa fi anaaf madaaltu taa'uudhaaf hojjechaa jiruuf akka sareetti arraa gabuu bulee boroo hojjechaa jiruuf kanaaf malee waan biraatiin dhageesse. Takka osoon akka nama kaanitti deemee zinaa godhee deemee dubartii fedhee zinaa dire asitti wanni godhee asitti barbaadee yuutuubii dalagachaa zinaa dalagaa deemuu barbaaddees akka sanis nama godhu dadhabee miti garuu ammoo ani osoo hin taane ilmoo musliimaatii nama kabajaa qabu sharafa qabu maatiin isaa sharafa qabu atis agartee nas beeyta takka hojii malee zinaa fi waan takkaaf olii gad deemee beeku si galee kanaaf atiin murteessee atumaa tuuffite. Amma kami murteessee fitiin siidee irratti kan godhatin kaawwanis gaafa qabu. Si himee jira. Atiitu na hiika malee ani wanti kun akka seena galmaa'ee hafuu qaba. Ani yoomiyyuu taanaan abbaa kiyyaaf ilmoon tiyya booda barsiitu ummaa tiyya yookaan weete ummaa tiyya akkana godhee jedhee mucaan kiyyasan booda akkanatti natti isheen hin barbaada. Kanaafuu kalas kaniifuu atiin na hiika atiin na hiika atiin na hiika. Maarii kiyyaan kun akka godhan hin beeku jecha kana garuu nama afaan ittiin dhagee nama jiruun dhagee maarii kiyyaan kulliif godhe maarii kiyyaan kulliif godhe maarii kiyyaan kulliif godhe maarii kiyyaan kulliif godhe siike gusa diye ana sela ta kabalata gusa disa diye sala kito guja sheekha mitinin beeka kanuma ati jedhe waa takka wanni sheekha gaafattu hin jirtu anis niin beeka maarii ofiitiin kulli elfuu garuu ni danda'ama godhadhu ammaan tana kana booda yeroon qabu hojiin hojjechuu deema kana booda hojii qabu teekistii teekisii deemsuu hin danda'u waan takka nama hojii fi hojii bobbe kanaaf karaas xumurii waan naaf jiddu jira irraa kun xumure amma. Dhalaanis ni gooti san akka fakkeenyaaf sammuu akka laala dhageetii siin jira nama godhees beeka. Kanaafuu atumaatu eegalee sumaatu fixa amma booda siituun wanna hiika jechuudha. Kanaafuu caljeetiin si dhaggeeffachaa jira naaf himi fixadhu kana wanni nasiin jedhe kana boodaan ani eessaa deemta eessa deemta siin jedhu. Takka wahumaan asiin jee kana jetta wahumaan asiin jee kana jetta. La jayiti deemli gaafadhu laannoon dhaqqa bonaatu yeroo hin qabne waan ta'eef haanarraa dhumatu waan ta'eef.
Sinin deebisara kun. Okay. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya agartaa turtanii tokko ani yoomiyyuu taanaan wanti viidiyoon kun akka seenaa waraabaa jira yaa gadhiifamuu isaan beekne yaa gadhiifamas hin beekne okay garuu viidiyoochi kun yoo danda'ame gadhiifama yoo gartee wanni itti akka gadhiifamu karaa gattiin kaa jedhe viidiyoon kun ragaa kiyya waan ta'eef wantoonni tokko kan hin taane kanaafuu ani yoomiyyuu taanaan namoonni hubachuu danda'an asirraan hubatan ani takkaa bultii biyya diiguudhaaf yaalii godhe hin jiru takkaa jaartii biyyaa jirtuun dubartii biraatti zinaa godhe hin jiru tokko takkaa wallahi wabillahi namni na beeku hin jiru takkaa dubartii osoon jaartii qabu jaartii biyyatti zinaa godhe deemee namoonni na komatiin beeku osoon jaartii biyya hin fuudhinis takkaa dubartii wajjin osoon nikaan godhate zinaa godhe hin beeku sigale zinaa godhe hin beeku kanaafu na hikeette ani sinii ku jedhen maaliif wanti kun maaliif inni na beetani namoonni baay'een haraami miti nama kun haraami miti garuu immoo ilmoon qaba waan ta'eef ilmoo xiyyaaf akka seenan na taffeera haadha xiyya hiitayyeeti mucaan kiyya booda naan komatu kanaaf ani yoomiyyuu taanaan isaan lamaan adda baasuu waan hin barbaadiniif sigale adda baasuu hin barbaadiniif isumaatu na hiika isiitu nu adda baasa san boodarra namu karaa isa barbaachisu ni filata jechuudha anis dubartii miliyoona takkaa jira isiifis dhiira miliyoona takkaa caaludha waan ta'eef sigale kanaafuu wanni ani siniif jedhin illee namoonni baay'een akka bira na fudhachuu hin beeksani akkamitti isin na hiika isin jetteeti isin ni maal kan jettan ani maaliif waan arraa qofa osoo hin taane arraa nyaadhaa osoo hin taane arra agabeetiin boruu nyaachuudhaaf yaalii jedha arra kophaa kiyya beelee boru maatii kiyya wajjin nyaadha hedduu natti tola maaliif nyaanni namaa wajjin nyaadhu san hedduu natti mi'aawa deemmarra natti mi'aawa nyaanni kophaa kiyya gattaa'ee nyaadhu natti hin tolu waan ta'eef sigale kanaaf walii qaaxaranneeti keeka wayii gaafadhee si deebisaati na obsiinaan jettu yaasiniinitu na hiikuu deema waan ta'eef kanaaf warroonni hanga reefan barate obsaan hojjechachaa turtan ammallee hanga dhuma sagantaa keenyatti obsaan nu faana turaa isin jenna yoo viidiyoon kun isin dheeraa ta'e viidiyoo mureetti jalaa buusa warri qoosa jirtan jettan waqas aman billaa qoosatti hin jedhe onna irraa hin dubbatu jira kanaafuu assalaamu alaikum tolaa firgaatu nagaan nu jiraadha baay baay hin danda'u gosuu kaameraa firraa hin cufa dhugaa isin bilbilteen fiigee kaameraa kiyya kana dhawaan ta'e kanaafuu wassalaamu alaikum